warroonni zula mannati fidaartu gatii nuq alaara xiqqoomna kenna ol ta'e warroonni jettan kan humna kan keessani qabadhee isinii dhufeera yeroo hunda zulaan teessan isiniif ajajamtuudhaaf isin kabajaan ta'ee fi akkuma isin argitan kana kan manni irra diigamu irra jiru lafa kaartaa pilaanii ta'ee kaaree 180 gatii jiddu galeessaa fi hedduu bareedaa ta'e qabadhee isinii dhufeera gatii isaallee beekuu yoo barbaadan hanga xumuraa ilaala manni ani isinii mul'isaa kun mana tokko osoo hin taane mana lama adda baafadha lafa lama lachuu naannoo tokko lachuu bishaan qaba naannawa tokko dugdi duuba irraallee lafa qaba afafollee lafa qaba lachuu kaaree 180 bootaan isaa boota mijataa hedduu namatti tolu jechuudha maashaallah dha 04 dha bootaan hedduu namatti tolan viidiyoo kii kana hanga xumuraatti like gochuu fi maatii keessaniif share godhaa hanga xumuraatti ilaala akkuma isin beektan mana lama sanitti mul'isa isin jira mana lama kana keessaa jalqaba irratti tokko haalaallu bilookiin isaa kinoo kana yookiin karaan isaa jechuudha karaan isaa fi lafiitii isaa kana jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallah baay'ee bal'aa fi guddaa ka ta'e kaartaa pilaan isin jira kan isin mul'isu hedduu kabajajina foortu kana inni kun ollaa isaati jechuudha akkuma isin argitan kana hedduu bareedaadha bootaan isaa mijataadha haalan namatti tola maashaallah dha jechuudha hedduu bal'aa fi akkasuma boota bareeda irra jira assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama harkafuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota zulaamaa shoo jira jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kenna simbiraa jiraatu warroonni mana bibbitataa jirtanillee akkuma bitattanitti jirtanii maashaallah dha akkasuma mana gatii qaalii nan gaafattanii hin beeka martuu akkuma humna ofiitiin bitata sababa sana jecha manni qabadhee anas ni dhufu yookiin lafti jechuudha kan gatiin isaa jiddu galeessa gatii hin qaalofne qabadhee isin dhufe jechuudha akkuma isin argitan kana kinooti asiin karaan isaa karaa hangana bal'atu fi karaa guddaa qaba jechuudha kanoo isin jedhu kaartaa pilaaniidha maashaallah dha kottame wajjuman halaallu kanoo isin jedhu lafa jechuudha ka bitatan lafaa fi taa'umsa lafaati lafti kuni kaaree 100 fi 80 jechuudha isinii dhoofna isin afottillee hin dhoofna akkasuma boombaa qaba jechuudha jalqaba irratti boombaa qaba akkuma isin argitan kana gibbileen baay'ee bal'aadha akkuma isin argitan kana hedduu namatti tola haa ta'u malee garuu manni mana irraa diigamu waan ta'eef isinitti mana isinitti hin mul'isu akka qaraasan seenee sababni mana seenee isinitti mul'ifneef manni akkanumatti mana irraa diigamu waan ta'eef ka bitataa jirtan mana osoo hin taane lafa jechuudha dugda duuba kanaanillee hoolaalluyyuu kinootii boota qal'oodha jechuudha akkuma isin argitan kana duubarraa mana lafa hin qabu jechuudha xumurri isaa kinoo asbira hanga asii dheerata jechuudha asirraa kaasee hanga garasiiti jechuudha hedduu namatti tola bal'aadha kanoo isiniin jedhu mana akka barbaadanii irra ka ijaaruuf namaa mijatu manallee ijaaree sarvisii hanga fedhanii ijaarachuu danda'an kaaree 180 jechuun baay'ee baqiidha jechuudha manayyuu kaaree 100 fi 5 ijaaranii beektanii mire kinooti akkuma isin argitan kana 3 4 5 6 7 8 9 10 faana 10 jechuudha garaan isaa faana 10 akkasuma ammoo baay'ee bal'aadha jechuudha garaan isaa faana 10 akkasuma ammoo gara qumatii isaallee hin qumatii dheerata jechuudha gararrallee qumatii dheerata bal'oodha jechuudha walumaa galatti garaan isaallee faana 10 qumatiin isaa ammoo haalaan bal'aa fi guddaa akka ta'e jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii namoonni lafa kana jaalatanii koottaatti dhiyaadhaa isiniin jedha miliyoona 2 jedhanii namoonni bitachuu barbaadan itti dhiyaadhaa isiniin jedha bootaan taa'umsa isaa haalaan namatti tola bootaa bareedaadha keessattuu bootaan amma naannoo kana wal irra gadatanii isa kun barti naannoo tokko bootaa filatamaadha bootaa haalaan namatti toluudha 04 bootaa mirxiidha jechuudha bootaa silaa bootaa bareedaadha beekam filatamuudha ollaa isaati jechuudha kunniin gibbii sanarraan ka ijaarameeru jechuudha ollaa sanitti manneen akkana babbareeduu fi manneen tsaddatti jedhetu jira jechuudha naannoo kana safara bareeda waan ta'eef asfaaltii irraallee hin fagaatu namoonni barbaadanii namoonni jaalattan koottaa bitadhaa isiniin jedha isa kana isinitti umrii geessine isa lammataa bira isin geessaa koottaa inni lammaffaalee kinooti safarri isaa kana akkuma isin argitan kana haalaan namatti tola safarri isaa hedduu bareedaadha akkuma isin argitan kana kinooti kan duratti irrallee bootaa kana hedduu jaaladheera bootaa amma isin mul'isaru kana jechuudha bootaan kun lachuu bootaa bareedaadha lachuu qattitaan kompostoon irra baasaa hedduu namatti tola namoonni jaalatanii namoonni barbaadanii namoonni hajamtanii koottaa isiniin jedha koottaa keessan dubbisaatii bitadhaa isiniin jedha namoonni tokko kama jaldeeftanii gaafattanillee hin jira sirriidha kanoo isiniin jedhu namni kamuu gaafatu malee hin bitatu gaafachuu keessanii miti anka taqaawamaa jiru yookaan jedhaa jiru namni baajaajii baasee deema baajaaji akkana waddade kanaan deemee baasee
viidiyoo jettanii viidiyoo san isinii godhee akka barbaadanitti nama nu laalchisettanii nama isinii laalchisee achi booda yadhiftanii deebita kan deebistanii isin haftan warroota akkasiisaniin jedha warroonni bitachuu barbaadan gatii agasin barbaadanitti gatii jiddu galeessan jechuudha kinuuti manni lammaffaa irratti kinoo boombaa qaba jechuudha filafitiin isaa kana fakkaata duuba irratti lafa guddaa qaba waan ta'eef meeqota duuba wajjumaan halaallu suniin jedha duubni isaa akkuma isin argitan kana manni ufafoo fi duubarraa qaba keessattuu duubarraa lafa guddaa qaba meelaa lafa duubarraa jechuudha lafa haga inni qabu lafa guddaa qaba jechuudha duubarraa akkuma isin argitan kana lafti bal'aadha duubarra ka jiru akka isin argitan kana jira manni ka irraa diigamu siniin jira maashaallah hedduu namatti tola boota bareedaadha mana ufafoo san dhiisanii duuba kana irratti cal'isanii ka ufafoo san galaa duuba kana irratti mana bakka barbaadanii ijaaruun danda'anii sababni isaa duuba irratti lafa guddatu jira waan ta'eef ufafoolee qaba duuba irraallee qaba jechuudha lafti kun boota mijataa boota mirxii jira jechuudha lachuuyyuu inni kun manni kun mana fayyadu miti mana diigamu malee mana tortoraadha mana tureeru yoo isin jiraan bakka mana tortoraadha waan ta'eef mana diigamu garuu bootaan isaa haalaan namatti tola hedduu namatti tola mana cinaa isaa jijjiru bicha laalame mana tsaddutti jedhe kan mana zabanaawi mana gurguddaa kanneen bichaadha kana osinin jedhu inni sunniin gatii waan isin qaalahuuf sababa saniif lafa gatiin isaa jiddu galeessaa ka humna keessaniin isin madaalu isin fidaara malee waan biraatiif miti lafa duwwaa kanneen isin wayyaa isin madaala waan ta'eef gatii keessaniini kana osinin jedhu kana olillee barbaadan isin fida jechuudha akkuma san argitan kan ufafoo haa darbinu gara ufafooti yoo darbine kinooti ufafoollee lafa hangana guddatutu irra jira jechuudha bishaan qaba argaa jirtanii bishaan qaba maabiraati hin qabu bishaan qofa qaba malee maabiraati hin qabu akkuma isin argitan kana maashaallah hedduu bareedaadha baay'ee bal'aadha lafti isaa manni isaa garuu mana tortoraa irraa diigamu akkuma isin argitan kana jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadan miliyoona 2 jedhanii miliyoona 1.8 yoo baay'ee akkasitti makoruu dandeettanii namni barbaadan keessa na dubbisa waan gamman argeeffataniif galatoomaa ciao